Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya oduu amma nu dhaqqabe qabna. Oduun kan nu dhaqqabe gama Ameerikaatii fi akkasumas mootummoota gamtooman irraa Itoophiyaa ilaalchisee tarkaanfii isaan fudhachuudha fi ibsa isaan baasan ta'a. Egaa ibsaalee isaan baasan kana Zaak Duubee wajjiniin ta'uudhaan kan isinitti himnu ta'a. Kan irraa kaanu pirezidaantiin Ameerikaa okkorri biyya Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru akka isaan yaaddessaa jiru ibsuu isaanii akkasumas rakkoon yookiin madaan siyaasaa biyya sana karaa waraanatiin furmaata argatu yookiin hin fayyu jechuu isaanii Tigraayitti lolli dhaabbachuu akka qabuu fi milishoonni naannoo Amaaraa akkasumas loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa bahuu akka irra jiraatu ibsi pirezidaantii Ameerikaa kunneen ibsa. Hooggantoonni Itoophiyaa araara akka labsan mirga dhala namummaa akka kabajan sirna federaalizimii sabdanneessaa jajjabeessuudhaaf akka hojjetan gaafataniiru. Ibsa isaanii kana keessatti pirezidaantiin Ameerikaa akkasumas tokkummaa biyyattii tiksuun barbaachisaa akka ta'e fi paartilee siyaasaa kan dhimmi isaan ilaalu hundumtuu rakkoo biyya sanaa furuudhaaf iddoo tokkotti ta'anii akka mari'atanii akkasumas egaa gama mootummoota gamtooman irraa bakka bu'aan kan karaa keessattuu mootummaa gamtoomaniitti qindeessan gargaarsa namummaa fi akkasumas kan balaa Tigraay keessatti rakkoon qonnaa akka jiru harki 90 akka hin qonnamne horiin biyya sanaa harki 80 hatamuu fi yookiin immoo qalamuudha kan dubbatani. Seneetiin Ameerikaas gama isaaniitiin waan jedhan qabu. Seneetiin Ameerikaa keessattuu kan jabeessanii ibsa baasan kana keessatti dubbatanii wanti Tigraay keessatti adeemsifamaa jiru waraana bira darbee yakka waraanatii yakka dhala namummaa irratti raawwatamedha kan jedhu ministeerri ittisa Ameerikaas gama isaaniitiin waan jedhan qabu. Egaa ministeerri dhimma ittisa Ameerikaa gargaarsi gama waraanatiin Itoophiyaadhaaf godhamu akkasumas gama tikaatiin kan godhamu irratti qoqqobbiin akka godhamedha. Egaa kana bal'inaan keessa deemnee kan isinitti himnu ta'a Zaak Duubee wajjiniin. Egaa Zaak akkuma eegamaa ture wanti yeroo ammaa kana tarkaanfiin Ameerikaan itti deemaa jirtu kuni akka warri biyya Itoophiyaa bulchan sana akka itti qoosanii miti. Ameerikaa waan tokko hin jalqabdu yoo jalqabde immoo fixxee malee duubatti hin deebitu kan jedhudha. Kan waan kanarraa hubannu mee isa kaan itti deebina. Ani mataa isaarraa tuqe waa keessattuu pirezidaantiin Joo Baayiden akkasumas immoo gama mootummoota gamtoomanii Ameerikaa gama seneetiitiin akkasumas gama ittisaatiin waan isaan jedhan kan kaansaa itti dabaltee sana booda immoo waan jiru dabaree wal harkaa fuuna Zaak gara keettan dabarsu. Okay, Dajane, ibsi kun sa'aatii almost sa'aatii 2 akkas ta'aa jira erga bahe ammuma gadi bahe jechuudha. Ibsa tokko qofa oduu hin ta'in ibsa 4-5 yeroo muraasa keessatti sa'aatii muraasa keessatti walitti aanee bahe. Ibsa kana keessatti wantoonni ibsamanii jiran very strong akka kanaan dura concerned ta'ee jira yookaan dhimmi kun na yaachiseerraa darbeeti analysisin ibsa kana irratti hojjetamee jiru. Analysisin waa'ee siyaasa biyya sanii irratti hojjetamee jiru. Waa'ee federaalizimii kabaju, waa'ee sabaaf sablammoota guutuu biyyattii keessa jiran kabaju, mirga namoomaa fi mirga dimokiraasii biyya sana keessa jiran kabaju. Wanta adda addaatiin kaataagorii adda addaatiin jechiisii statementiin isii waan waraqaa tokko yookaan fuula tokko irratti katabamte fakkaati malee ibsi achi keessatti taa'ee jiru waaminsuma addi bilisummaa Oromoo kaafaa'oon yeroo dheeraadhaaf dhiheessaa turan bifa haaraadhaan guyyaa guyyaadhaan aangaa'onni mootummaa idil addunyaa guutuun bifa akkanaatiin walirraa fuudhaa ibsaa jiru. Teeknishaan keenya Amrullaan yoo mul'isuu danda'e ibsa Joo Baayiden arra kenne kana keessatti dhimma Tigraay irraa kaasee hanga waliigaltee biyyoolessaatti dhimmi keessatti hin tuqamne hin jiru. Sana qofa iyyuu miti. Abiyyi hizbochi irraa gara hizbiitti deebifna yookaan nationality dhiifneeti
ummata qofa jennee waamna. Ibsa inni jedhuyyuu haala faallessuun President Biden ibsaarra baase keessatti pluralismiin kabajamuu danda'uu qaba. Diversitiin kabajamuu danda'uu qaba. Yakkoonni bakka adda addaatti biyyattii keessatti adeemaa jiran kun hundi walitti qabatanii Itoophiyaa qarqara qilee keessa buusuudhaaf deemani. Ibsa kana keessatti sirritti very well concerned ta'anii irra deddeebi'amee sirritti dippilii nama ibsa kana dubbisee fi Itoophiyaan bifa akkanaatiin deemtee rakkoowwan as keessa ka'an kana osoo hin furatin itti fufti taanaan waa'een hidha laga Abbayyaas as keessatti tuqamee jira. Beela hamaa bara 1980 keessatti uumame caala Itoophiyaan haala hamaa keessa seenuudhaaf deemti. Analysiisiin hojjetame kan naannoo Tigraay qofaa miti. Of course naannoo Tigraay ilaalchisee ibsoonni kennamaa jiran, miidiyaaleen adda addaa gabaasni hojjetaa jiran baay'ee evidensiiwwan viidiyoo fi oodiyoodhaan imeejiidhaan deeggarame hedduu ta'anis rakkoon biyyattii keessa jirus beyond Tigraay akka ta'e hubatanii jiranii waa'ee dhimma pluralizimii kan ka'e, waa'ee kabajni mirga dimokiraasii fi mirga namummaa kan ka'e, waa'een karaa adda addaatiin beelli hamaan biyya sanii dhufuudhaaf deema. Gabaasni United Nation asirratti teeknishaan keenya Amrullaan nu garsiisuudhaaf danda'a. Gabaasni United Nation dhiheesse waabii godhachuudhaan jedha. United Nation gabaasa dhiheesseen naannoo Tigraay fi naannolee biyyattii keessatti hundi beelli kan in Tigray over 90% of the harvest was lost due to the looting, burning or other destruction and 80% of the livestock in the region were looted or slaughtered. Kana wajjin wal qabatee Mark Lowcock namni jedhamu kan UN United Nation Humanitarian Assistance Secretary kan ta'e kun ibsa isaa kana keessatti wanti inni ibse wantoonni akkanaa kunniin ta'anii jedha. Ibsi amma kun kootii keessaa fudhatame malee guutuu ibsichaa keessatti beela hamaatu biyya sanitti uumamuudhaaf deema jedha. Dhengadda USAID United States Aid Itoophiyaa kan jiru kaataagoriidhaan baasanii ummanni miiliyoona hagamii akka beelarra jiru, ummanni hangam akka biyyarraa baqataa jiru ibsa guutuu isaa baasan keessatti lakkoobsaan kaahanii jiranii. Kanaaf akka Qoosaa Shimallis fa'aa qamadii gubateetu nurraa hafe homaa miti jedhani beektaa afaan Oromootiin afaan Amaaraatiin waan isaan dubbatu addunyaan waan dhageettu ittiin fakkaattu addunyaan isaan dhiiftee gubbaa sana lixxee jirti. Isaan tapha mandaraa keessaa hin baane mammaaka lookaalii mammaakamu afaan Oromootii fi afaan Amaaraatiin ibsa mootummaan Ameerikaa baasetti deebiin isaanii mammaaka lookaalii mana araqee keessatti biyya keessatti jedhamu hunda fidaati. Ibsa sana bifa akkasiitiin deebisaa jiru. Wanti ta'aa jiru garuu baay'ee cimaadha. Implicationin isaa maali? Ameerikaan maal godhuudhaaf deemti? Boru seeneetiin dhimmuma kana irratti ammallee deebi'ee taa'uudhaaf deema. Sankishinii erga gatanii booda, sankishinii erga irra kaa'anii booda, kaleessa koongiresiin hiiringii qaba ture. Haalli biyyattii erga Jeffrey Feltman ergaman booda maal fakkaata kan jedhu irratti taa'anii turanii borus waltajjii godhamuudhaaf deema. Waltajjii kanarra maaliif ka'uudhaaf deema? Implicationin wantoota ta'aa jiran kanaa guutuun maalidha kan jedhu booddee irratti deebi'a. Dajane gara kan keetiin deebi'a. Gaariidha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya wanti isin dhageessisaa jirru Ameerikaan rakkina Itoophiyaa keessa jiru furuudhaa fi waan jalqabdee jabeessitee itti fuftee akka jirtudha. Ameerikaa duwwaa otoo hin taane gama mootummoota gamtoomaniitiis sagaleen dhaga'amaa akka jirudha. Ameerikaan waamicha kana dura gootenis hawaasni addunyaa tarkaanfii Ameerikaa kana hordofuudhaani tarkaanfii akka fudhatu waamicha gochaati turte. Egaa haala atattama ta'een pirezidaantiin Ameerikaa ibsa maqaa isaaniitiin bahee akka mul'isutti waa tokko jedha as keessatti Itoophiyaa keessatti jedha okkarri babal'achuun akka isaan yaachiseedha. Akka duraan Tigraay duwwaa miti. Akka warri Itoophiyaa bulchanii naannoo Tigraay duwwaadhaa fakkeessanii akka isaan dubbatan otoo hin taane Joo Baayiden ibsa isaanii keessatti Itoophiyaa keessatti okkarri babal'achuun akka isaan yaachise garaagarummaan
sabaaf sablammoota gidduutti yookiin naannoof naannoo gidduutti akka isaan jedhanitti naannoo gidduutti yookiin sabaaf sablammoota gidduutti wanti walitti bu'iinsa yookiin wal gaarreeffachuun jiru akka isaan yaachiseedha. Kun egaa akkuma biyyaatti jechuudha. Kan biraas immoo sarbamiinsi mirga namoomaa kan Tigraay keessa babal'achuun akka yaachiseedha. Asirratti kan ibsame keessattuu mirgi dubartootaa irratti dhiibamaa jiru yookiin mirgi dubartootaa yeroo ammaa kana sarbamaa jiraachuudha. Joo Baayiden ibsa isaanii keessatti kan tuqani. Ibsa kana keessatti Joo Baayiden uummanni kamiyyuu biyya isaa keessatti nagaan jiraachuu mirga qabaa kan jedhu kan kaasani. Egaan kuni biyya sana keessatti uummanni Itoophiyaa keessa jiru hundumtuu nagaadhaan akka jiraachaa hin jiraanneef rakkoon nageenyaa akka jirudha. Uummanni kamiyyuu biyya isaa keessatti nagaadhaan jiraachuu qaba kan jedhudha. Rakkoon akkuma sila jedhee rakkoon yookiin madaan siyaasaa waraanan hiikamu yookaan fayyuu hin danda'udha kan Joo Baayiden jedhan. Egaa Itoophiyaan yookiin Abiyyi Ahmad mootummaan Abiyyi Ahmad rakkoo biyya sanaa karaa waraanaa duwwaadhaan hiika jedhee kan deeme kana kan deemaatti jiru waraanni kuni Tigraay keessa, Oromiyaa keessa, Benishangul Gumuz keessa jira. Kana hundumaa kan mormudha jechaadha. Tigraay keessatti lolli dhaabbachuun akka irra jiraatudha. Yeroo ammaa kana jabeessanii kan ibsani. Milishoonni naannoo Amaaraa Tigraay keessaa bahu, loltoonni Eertiraas bahu akka qabanidha ibsa kana keessatti kan tuqame. Hooggantoonni Itoophiyaa araara waliigalaa qaamlee dhimmi isaa laalu mirga dhala namummaa akka kabajan araara akka labsan institushiniin biyya sanaa mootummoota yookiin immoo liidaroota dabalatee sirna federaalizimii sabdanneessa isaan pluralizim jedhan kana akka babal'achuun akka irra jiraatudha kan hojjechuu qabaa kan jedhudha Joo Baayiden kan kaani. Akkasumas dhimma Itoophiyaa keessa galanii Ameerikaan dhimma Itoophiyaa keessa galti kan jedhuu fi deebii waan qabu fakkaata zaakas irratti tokkummaa biyya sanaa eeguun akka barbaachisaa ta'edha Joo Baayiden kan kaani. Nageenya uummata Itoophiyaa tiksuu gargaarsa barbaachisaa godhamuun akka irra jiraatu ammallee warra gargaarsa barbaaduuf paartileen siyaasaa ilaalcha adda addaa qaban iddoo tokkotti dhufanii mari'atanii rakkoo biyya sanaa hiikuu akka qaban kanaaf immoo haalli akka mijaa'u guddinni dinagdee itti fufiinsa qabu biyya sanaa fi akka argamuu fi akka mirkanaa'u kanaaf haala mijeessudha kan jedhan. Kana maddiittis Joo Baayiden Itoophiyaan rakkoo kana keessa akka baatuuf biyyi isaanii gargaarsa kamiyyuu akka godhu walitti dhufeenya Ameerikaa fi Itoophiyaa cimsuu akka barbaadan kana gochuudhaaf immoo gamtaa Afrikaa mootummoota gamtoomanii akkasumas michuuwwan isaanii biyya isaanii kan biroo wajjiniin Itoophiyaa wajjin hojjetanii rakkina kana keessa biyyattii kana baasuu akka fedhii qabanidha. Mootummaan Ameerikaa akka fedhii qabudha asirratti kan ibsani. Egaa zaak kana malees achuma Ameerikaa keessatti kan jiru US Africa Media Hub kan jedhamu tokko hawaasni addunyaa akkuma Ameerikaatti tarkaanfii wal fakkaatu fudhachuun akka irra jiraatudha waamicha kan godhe. Okkorri dhaabbachuun akka irra jiraatu akkasumas yakkamtoonni warri yakka raawwatanii itti gaafatamummaan akka itti gaafataman yookiin immoo itti gaafatamuu akka qabanidha isaanis waamicha kan godhani. Egaa mootummaa Ameerikaa duwwaa osoo hin taane akkuma sila ibsine mootummaa gamtoomanitti qindeessan gargaarsa namoomatii fi kan barlaalina akka baasetti Tigraay keessatti qonni harka 90 ol akka irra darbeedha. Kana egaa yeroo baay'ee biyya nageenya uummata keenyaa tiksuu yookiin immoo heera kabachiisudha yeroo jedhamu lakki uummanni kun mirgi isaa sarbamaa jira. Beelli akka meeshaa waraanatti itti fayyadamaa jira. Qonnaan bultoonni kan Tigraayis haa ta'u gara Oromiyaattis kan Gujii keessattuu Wallaggaan bifuma kanaan miidhamaa akka jiranidha. Kana gara biraatiin immoo
loon naannoo sanaa horiin harki 80 hataman yookaan qalamanidha. Kun immoo yeroo baay'ee kan raawwatamaa ture harki baay'een loltoota Eertiraatii fi kan naannoo Amaaratiin akka ta'e yeroo adda addaa ibsamaa ture. Ammas irra deebi'eetuma Seneetiin Ameerikaa ibsa baase kana keessatti wanta amma dhimmi Tigraay keessa jiru dhimma waraanaa bira darbeera kan jedhudha. Yakka waraanaa akkasumas yakka dhala namummaa irratti raawwatamedha. Egaa kuni wanta akkasii akka namoonni seeraa nutti himanitti yakki dhala namaa irratti raawwatamuu fi yakki waraanaa kan itti ilaalamu yakki suni yeroo baay'ee yakka ICC jedhamu kan addunyaa irratti jechaadha. Ministeerri ittisa Ameerikaa gama isaatiin gargaarsi gama waraanatiin godhamuuf kana dura akkuma beekamu Itoophiyaan shororkeessummaa loluudhaan kan jedhudha. Gargaarsa guddaa gama waraanatiin hin argatti, gama seekuriitii yookiin gama tikaatiin hin argatti. Kun hundumtuu akka irraa ugguramudha. Gaazaak ibsaawwan kana dura babbahaa turanii irrattis inni guddaan Itoophiyaan teeknooloojii kan waraanaa kan Ameerikaatii fi kan michoota isheetitti akka hin fayyadamnedha. Kan dhorku jechaadha. Akkuma kana dura ibsaa turre keessattuu waraana Tigraay keessattii fi gara dhiya Oromiyaa keessatti adeemsifamu irratti diroonii kan warra United Arab Emirates kan Ameerikaa kan ta'e kana itti fayyadamanii turani. Kun immoo Ameerikaa akka dallansiisedha. Egaa kanarraa ka'uudhaan Ameerikaan yeroo ammaa kana keessumattuu warra michoota ishii ta'an kan akka Saudi Arabiyaa akkasumas immoo United Arab Emirates warra ta'an kanaanii keessattuu torbee darbee isaan garasitti imaluudhaani akka isaan hojii Itoophiyaa gargaaruu kanarraa meeshaa Ameerikaatti Itoophiyaan akka hin gargaaramne akka isaan akka kana duraa hin kenninee fi akka dhorkanidha. Kan ammoo torbee darbe keessa egaa warri Ameerikaa garasitti akka imalanidha. Kanarraa ka'uudhaan yeroo ammaa kana Abiy Ahmad akka maleetti sodaa keessa akka inni galee jirudha. Sababni isaa warri dhihaa kuni natti garagalanii diina natti ta'anii diyaaspooraan immoo isaan inni kana dura itti iyyataa ture. Diyaaspooraan egaa rakkoo kanarraa na baraaruu hin dandeenye kan jedhuun sodaa guddaa keessa akka jirudha. Egaa yeroo ammaa kanatti akkuma argitu Itoophiyaan fi bulchiinsa Abiy Ahmad suni bifa adda addaatiin marfamee akka jirudha. Sudaan fi Ijiptii wajjiniin waliigalteen qabu. Keeniyaanis amma dugda itti galtee jirti. Yuugandaan kan inni illee dhaqee achitti waa hedduu irraa barachuudhaaf waggaa 30 waggaa 50 60 100 turuudhaaf waan irraa barachuudhaaf jedhu yeroo ammaa kana dugda galtee karaa Sudaan fi Ijiptiitti garasitti akka isaa wajjiniin hojjetaa jirtudha. Egaa yeroo ammaa kanatti yoo akkuma Eertiraa kana yoo ta'e alatti biyyoonni hedduu dugdatti galuudha kan Abiy Ahmad irraa mul'atu. Kun immoo sodaa keessa akka isa galcheedha. Kanarraa ka'uudhaan yeroon akkanatti qobaatti hafutti keessattuu bulchitoonni naannoo pirezidaantonni naannoleen maal gochuutu isaan irra jiraata of baraaruudhaaf kan jedhu kana keessatti ilaalamuutu irra jiraata. Mee gama kiyyaan amma addan jedhee waa hedduu kaasuu dandeenya. Amma qoqqobbii kanaa fi tarkaanfiin Ameerikaan itti deemtu kuni garamitti deema boruuf iftaan yoo guyyaa biraa maaltu dhalata kan jedhu waan as deemu hordofnee kan gabaasnu ta'a. Garuu ammatti haalli jiru Itoophiyaan keessattuu bulchiinsa Abiy Ahmad suni marfamee akka jiruuf abdii kutannaa keessa akka jirudha. Gama kanaanii warri isa faana hiriiran keessattuu aktivistoonni fi qondaaltonni naannoo Amaaraa warra qoqqobbii kana keessa jiranii fi warra taargeetii keessa jiranii yeroo kanatti warri kaan liidaroonni naannoo biraa kan akka naannoo Oromiyaa fi warri biraa maal gochuutu isaan irra jiraata of baraaruuf deebisanii biyya sanas baraaru ofis baraaruudha maal gochuutu irra jiraata kan jedhu itti deemneeti kan dubbannu ta'a. Zaak gara keettan deebisa.
Dajan statementii kana sirritti laaluun barbaachisaadha. Keessattuu statementii kana keessatti wanta tibba kana biltsiginnaan itti taphataa turte keessaa tokko statementii Hiwaat kana dura yookaan TPLF kana dura waan isiin godhaa turte hundatti cadhisanii amma naannoo isaanii qofa irratti focus godhanii waan naannolee biroo jiru ignore godhanii isaan qofa irratti xiyyeeffatan ka jedhu olola tibba kana baay'ateeru waan ta'eef laala statementii kanarratti. Statementii kanarra laayina lamaan jalqabaa qofa dubbisuudhaan wanti ta'aa jiru waa'ee Tigraay qofa osoo hin taane guutuu biyyattii keessatti waan ta'aa jiru guutuun guututti Ameerikaan akka quba qabdu maaliidhaaf Ameerikaan biyya of dandeette biyya birmadummaa qabdu kana maaliidhaaf akkanatti itti deemaa jirti kan jedhu booddee irratti deebi'a. Laayinummaan lamaan jalqabaa kun maal jedha? I am deeply concerned. Joe Biden statementii har'a baase kana keessatti I am deeply concerned by escalating violence and hardening of regional and ethnic divisions in multiple parts of Ethiopia jedha. Multiple parts of Ethiopia dhagaa warra biltsiginnaatii fi kan isaan jalaa olola isaanii dhagahaa dogongoraa jiranii fi naannoo Itoophiyaa keessa jiran iddoo adda addaatti waan ta'aa jiru kanaan baay'ee haala hamaadhaan haala wantoota suukaneessaa bakka adda addaa ta'aa jiran kana baay'ee na yaachisee jira jedha. Asiin irraan kaasee immoo waa'ee naannoo Tigraay hin kaasaa. Waa'ee naannoo Tigraay keessatti war crime constitute wantoota godhan achirra ka'an hin kaasaa. Erga wantoota kana kaasee booda immoo keessattuu lolli Itoophiyaa keessatti adeemaa jiruu fi rakkoon Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa uumamee jiru kana akkuma ganamarra Dr. Awwal Alofaa fi Henook Gabbisaa dubbataa turan divisionii fi lolli uumame kun lola ideoloojiiti. Lola ideoloojii gama adda addaatiin dhaabbatee wal lolamaa jirudha. Keessattuu lola humnoota Itoophiyaa durii ishii afaan tokko, aadaa tokko, amantaa tokko, alaabaa tokko hin deebifna jedhanii fi lola warra sirna federaalizimii maqaadhaan waraqata irra bahee garuu hojii irra hin oolle kan iskeleetanii qabu yookaan lafee qabu lafee sanarra foon itti goonee iskeleetanii sana akka functional ta'u hin goona jedhamu jidduutti lola adeemsifamaa jirudha kan jedhuuf saniifis statementii har'a Joe Biden baase kana keessatti pluralizimii respect gochuun qaamota hundaa irraayyuu hin eeggama. Keessattuu namoonni eenyummaa isaaniitiin namni waan saba Oromoo ta'eef, waan saba Tigree ta'eef, waan Sidaama ta'eef, waan Walaayittaa ta'eef eenyummaa isaatiin taargeet godhamee ajjeefamuu hin qabu kan jedhu sirriitti statementii kana keessatti ibsamee jira jechuudha. Waan biraallee as keessa dubbatameetu jira. Keessattuu laal waa'een ibsi baafamaa jiru kunii fi sankishiniin fudhatamaa jiru kun kan aangaa'ota mootummaa qofa irratti xiyyeeffate hin ta'in ummata guutuu biyyattii jiru keessatti implicationin inni qabaatu guddaa ta'uu emphasis itti kennamee kan ibsame UN Office of Humanitarian Affairs warned UN wanni isaa statementii isaattu deemaa jira gara duubatti deebisee xiqqoo isin mul'isuudhaaf yaala. United Nations irraa keessattuu statementii kenname kana keessatti waan baay'ee nama yaachisaa ta'ee fi isaan irraa akkaataa gabaasa dhufeetiin Itoophiyaan haala hamaa keessa seenuudhaaf deemti jedhee Joe Biden kan ibse kana isinitti mul'isa. Asitti dhaabbannee yemmuu ilaallu statementii kana jechuudha. United Nations Office of Humanitarian Assistance warned that after 1980s yeroo jalqabaatiif beelli hamaan Itoophiyaa keessatti ta'uudhaaf deema. Beela hamaa Itoophiyaa keessatti ta'uudhaaf deemu kana tiksuudhaaf immoo qaamonni hundinuu walitti dhufanii mari'achuudhaan waan kana dhorku malee waan biraa gochuudhaan rakkoo siyaasa biyya sana keessatti uumamaa jiruuf fala barbaaduun hin danda'amu jedha. Kan biraa kan nutis irra deddeebinee ibsaa turree fi ibsa Joe Biden kana keessatti ammatame milishaan Amaaraatis loltoota Tigraay wajjin walitti qabatee akka Abiyyi proudly milishaan Amaaraallee yoo barbaanne Somaaleetti erguu yoo barbaanne Oromiyaa yoo barbaanne bakka feenetti erguu qabna akka jedhu sana odoo hin taane milishaan kunis humnoota badii biyya sana keessatti rakkoo guddaa uumaa jiran keessaa tokko akka ta'an hubachuudhaan
Eritrean troops and Amara forces milishaa Amaaraa qofaa miti humna addaa Amaaraas guutumaan guututti na warri Amaaraa humni naannoo sanitti erge sun rakkoo akka uumaa jiruu fi warra Tigraay irratti target godhe akka isaan fixaa jiru hubachuudhaan Amara forces also should withdraw from Tigray immediately kan jedhu ibsa irraa keessatti eda'amee jira. Dabalataanis ergamaa kiyya addaa kan torbaanota lamaan dura Itoophiyaatti ergee mari'atee as deebi'ee waan kana qoqqobbiiwwan tibba kana buusaa jiranii fi akka ka'umsaatti kan ta'e Jeffrey Feltman deebi'ee torbee dhufus garas deemuudhaaf deema jedha statementiin arra Joe Biden yookaan ibsa arra Joe Biden sa'aa muraasa dura kenne kana keessatti jechuudha. Kanaaf wanti aangaa'ota Itoophiyaa wajjin Jeffrey Feltman dubbatee dhufe kan Profeesar Mararaa fa waliin wal argee dubbatee dhufe kan aangaa'ota bakka bu'oota ABO bakka adda addaatiin haala adda addaatiin ergaawwan inni itti kennan sana aangaa'ota Itoophiyaa wajjin mari'atee jira. Wanti mari'atame sun hojii irra ooleeraa kan jedhu laaluudhaaf deema jechuu Jeffrey Feltman deebi'ee gara Itoophiyaatti jechuu. Wantoonni kunniin immoo indikeeshiniin isaanii maalinni namicha achi dhaqee adda ibsa iddoo adda addaatti bahaa jiru arginee turre. ABO na wajjin dhaabdan footoo na wajjin kaatan jennaan hunda isaanii dubbiin nuti qabannee dhufne dubbii cimaadha. Dubbii cimaa qabannee dhufne kana ABO kan kee laaluu fi Green Legacy jettee ummata lafarraa fixaati bifa akkasiitiin footoon wajjin ka'uudhaaf miti implication jedhu waan fakkaatuun wanta achi ta'e sana keessattuu bakka bu'oonni Ameerikaa achi dhaqan sun Abiyyii fi aangaa'ota isaa guututti fuula mul'isuu didanii footoos akka inni barbaadu oduu wajjin hin ka'in inni ABO ofii dhaabsifataa footoo kaasifachuudhaaf haala mijeeffate hunda harkaa fashaleessanii dhufanii dubbiin ciccimaa jira. Akka argite Joe Biden kaleessa President Al-Sisi wajjin waa'ee hidha laga Abbayyaa irrattis mariin godhamaa ture. Akkuma kanaan dura Jawaar fa jechaa turan rakkoo keessoo kennaa yoo hin furre ollaanis nun kabaju addunyaanis nun kabaju kara kamiinuu rakkoowwan dhufu kana yoo keessootti teennee furuu baanne rakkoo amma biyya alaatti dhufaaru kanaaf nu saaxila jedhanii osoo gorsaniin osoo irra deddeebi'anii itti himan isin hin dhaga'u jedhee warroota dabtaraa inni naannoo ofiitti walitti qabatee dhufe kun gorsanii namicha kana iddoo kanaan geessanii jiranii kanas hin dhaga'u ammallee akka fedhe deema. Akka amma pirezidantiin naannoo Oromiyaa fi aangaa'onni mootummaa adda addaa wanni nurratti hafu hin jiru. ETV irratti haala nama saalfachiisuun qoqqobbiin Ameerikaan nurra keesse kun tokkummaa Itoophiyaatiif baay'ee barbaachisaadha jedhanii ibsa baasaa fi namoota dubbisaa televiziyoonii Itoophiyaa gubbaatti dhiyeessaa turan. Achiin immoo deebi'anii ingidii faxaariin rabbillee nurratti jira fakkaata Ameerikaanis qoqqobbii nurra buufteetti jedha ammoo gara biraatiin yaaddoo qoqqobbii irratti bu'ee sana ibsan jechuu waan qabataniif waan gadhiisan wallaalanii jiranii tibba kana akkuma argite pirezidantiin yookaan immoo bakka bu'aan United Arab Emirates fi hiriyyaan Abiyyi inni guddaan kan jedhamu kan naannoo sana jiru Bin Zayid warra Suudaanii affeeree idaa kanaan dura irra turan irraa haqanii walitti dhufeenya keenya haaromfannee itti hafuufnu jedhanii warra Suudaanii wajjin dubbataa jiranii. Kanaaf Suudaan wajjin naannoo sana warri jiran hundi michuu akka ta'an Ameerikaan gochi isiin duubaan gochaa jirtu kun hundi walitti qabamee Itoophiyaa irratti fi bulchiinsa Abiy irraa they give up. Kana booda isaan wajjin diil godhuu hin barbaadanii. Kanaaf ummanni keenya gama hundaanuu mootummaaleen naannoo biyya sana jiran qaamonni nageenyaa biyya sana jiran namicha karaa akkanaatiin biyyattii of iddoo kana geesse kana wajjin odoon kufin dura yeroon uf dhaqqabanii sirna federaalizimii dhugaa tiksanii mootummaa federaalaa irraa dittaachuuf godhanii biyya sana dhugaadhaan baraaruu yoo barbaadan yeroon isii amma jedhaa Dajane gara kan keetiin deebi'a dhiifamen dheeresse. Dhufaniif wanti nuti mari'ataa jirru yookiin isin biraan gahaa jirru egaa sadarkaa adda addaatti rakkoo Itoophiyaa keessa jiru furuudhaaf yaalii guddaa godhaa kan jirtu Ameerikaan karaa adda addaatiin ibsa baaftee jirti.
pirezidaantiin Ameerikaa okkarri biyya sana keessa jiru akka irra deddeebinee ibsinutti okkarri biyya sana keessa jiru babal'achuun nu yaachiseera. Garaagarummaa yookiin walitti bu'iinsi biyya sana keessa jiru baay'ee nu yaachiseera kan jedhuuni ibsa akka baasanidha. Rakkoon yookiin madaan biyya sanaa fayyuu kan danda'u waraana otoo hin taane mariidhaan akka ta'edha. Keessattuu lolli Tigraay keessa jiru dhaabbachuu akka qabu milishoonni fi liyyuu haayiliin naannoo Amaaraa biyya sana keessa naannoo Tigraay ba'uu akka irra qabani loltoonni Eertiraas Itoophiyaa keessattuu Tigraay keessaa akka bahanidha. Walumaa galatti hooggantoonni biyya sana mariidhaaf haala akka mijeessani sanarratti hojjechuu keessattuu marii waliigalaa yookiin araarri akka bu'u biyya sana keessatti Ameerikaan sirna sabdaneessaa federaalizimii akka deeggastu pluralizim kan jetteedha. Kan akka adeeggaranidha. Egaa gama kanaan yeroo ilaallu gargaarsi Ameerikaan gama tokkoon gargaarsa akka warri biyya sanaa jedhanii gargaarsa dhaabuu otoo hin taane gargaarsa warra rakkateef ammallee itti fuftee jirti. Akkuma embaasiin Ameerikaa kan Finfinnee jiru har'a baasetti ammallee gargaarsa naannoo Tigraayitti ergaa akka jiranidha. Akka hooggantoonni biyya sanaa gadi bahanii midhaan daana'oo nyaatee hin barbaannu si'achi akka jedhani miti. Akka isaan jedhanis qoqqobbiin fi uggurri amma godhamaa jiru kun tokkummaa isaanii kan jabeessu otoo hin taane miidhaa guddaa uummata biyya sanaa irratti warra aangoorra jiru miidhuu dhiisuu danda'a. Uummata biyya sanaa garuu miidhuu akka danda'udha. Haala kanaan egaa embaasiin Ameerikaa gargaarsa ammallee akka itti fufeedha. Gama biraatiin rakkoo amma biyya sana mudataa jiru karaa nagaa ta'ee fi karaa laayinii dippiloomaasiitiin hiikurra keessattuu Abiyyi dugda duuba goruudhani warri Izeemaa wanti isaan hojjetaa jiran jira. Ammallee imeeliin isaan biraa bahaa jiru yeroo yerootti liik ta'eeti argama. Yeroo isin waan amma Ameerikaan itti jirtu kana yoo dhaabuu baattee gara Chaayinaatti gara galla fuula keenya jedhanii Ameerikaa sodaachisuudhaaf yaalii yeroo isaan godhantu mul'ata. Ameerikaan sanaaf garuu gurra hin kennine. Tarkaanfii isheetti fufuutti jirti. Egaa mootummaa Ameerikaa keessatti mootummaa pirezidaantii biyyatti akkasumas seneetiin waan baasee jira. Warri waraana gaggeessu yookiin immoo ministeerri ittisaas ibsa baase. Egaa yeroo tokkotti qaamleen afur kan Ameerikaa ibsa guddaadha Ameerikaa Itoophiyaa irratti baasaa kan jirani. Egaa walumaa galatti biyya sana baraaruudhaaf yeroo ammaa kana yoo warri biyya sana bulchu karaa qalbii isaaniitti deebi'uu baatani yeroo ammaa kanatti firri naannoo sanaa hin jiru. Biyyoonni naannoo sana jiranii akkuma argaa jirru Itoophiyaa irraa dugda galfatanii jiru. Ameerikaan naannoo sanatti keessattuu gaanfa Afrikaa keessatti iddoo gurguddaadha qabdi. Biyyi Faransaay naannoo sana jirti. Egaa gamanaan Sudaan, Ijipti jiru, Keeniyaanis dugda irraa galte. Kana yeroo ilaalamu yeroo ammaa kanatti mootummaan Abiyyi yookiin Abiyyi mataa isaatiin marfameetiin akka jiru tokkotti yaadee ofii isaatiif sodaa keessa akka jirudha. Kanaaf keessumattuu warri biyya sana bulchaa jiranii mootummoota naannolee yeroo ammaa kanatti waan Abiyyi Ahmad hojjetu kanarraa adda ba'anii biyya ofii isaanis biyyas baraaruutu irra jiraata. Qaamni hidhate immoo akkuma qaama hidhate kan biyya biraa biyya isaanii baraaruun yeroon isaa amma yoo mootummaan kun kufee mootummaan Abiyyi Ahmad failed state jedhamee tureera. Otoo inni kufee uummata irratti hin kufini qaamileen dhimmi isaa ilaalu Abiyyi irraa addaan of baasuudhaan biyya sana baraaruu keessatti ga'ee yookiin shoora isaan irraa eegamu taphachuun akka isaan irra jiraatanidha. Karaa adda addaatiin waamichi kan godhamaa jiru. Egaa ergaan guddaa Ameerikaas kanuma keessattuu warri biyya sana bulchanii dhimma biyya keenyaa keessatti seenanii nu weeraruudhaaf akkasumas kolonii keessa nu galchuudhaaf miti. Akka isaan jedhanii miti. Isaan kan jedhaa jiranii iddoo tokko taa'atii haasaa rakkoo biyya kanaa kan siyaasaa hiika
filannoo dura namoonni hidhaman hiika. Kanaaf walitti dhufaatii iddoo tokko taa'atii mari'adhaatii rakkoo biyya sanaa hiika. Tokkummaa biyya sanaa hiika. Kan waraanni biyya alaatii dhufee biyya sana dhufee weeraree jiru kan akka Eertiraa jechuudha. Biyya keessaa haa ba'udha. Kuni tokkummaa biyya sanaa irratti dhiibbaa inni fidu namoonni siyaasaa kana itti qoosuu gamma itti qoosutti amma gaaniidha kuni tokkummaa biyya sanaa hin miidhu jechuudha. Egaa walumaa galatti Zaak kan seneetiin fi yookiin immoo haawusiin jettee akka hiriingi isaa itti fufuudha. Sana hordofnee immoo kan uummata keenya biraan geenyu ta'a. Yoo gama kanaan finne warra afaan Oromoo hin dandeenye yeroo xinnoodha booda isaan afaan Amaaraatiin odeeffannoo jiru kenninaa fi kanaaf yoo jiraate itti dabaltee finne. Waan tokko jedheen garasuma gara afaan birootti deebinaa. Namoonni baay'een Ameerikaan maaliidhaaf akkanatti konsernir taatee maaliidhaaf biyyoota biroo kunoo waggaa meeqa diktaatara waan adda addaa ta'anii kan jiraatan turanii Itoophiyaa irratti maaliidhaaf akkanatti konsernir taate kan jedhu gaafiin nama hedduun kaasu. Kan biraa immoo bifa akkanaatiin yeroo tokkotti akkanatti wanti walirra bahaa jiru kun dhumni isaa maal fakkaachuu danda'a kan jedhu exactly waan ta'aa jiru. Akkana jennee himuu baannus haala siyaasni biyya sanitti deemaa turee fi haala foreign policy Ameerikaan irratti hordofturraa ka'uudhaan Ameerikaan yeroo ammaa kanatti walitti rakkoo naannoo Palestine fi Israa'el jiruun haalan hanqannee dhimma Itoophiyaa kana bifa akkanaatiin haalli ittiin hordofaa jirtu kun kan agarsiisu statementii baasuun qoqqobbii dheengadda viizaa fi karaa ikoonomiin godhame sana qofaan kan dhaabbatu dun ta'in dhimmoonni biroo waan kana wajjin wal qabatanii dhufaa jiran jiru. Kana ammoo kan agarsiisu egaa qoqqobbiin buufame, statementiin bahe, pirezidantiin statementii baase osoo dhimmi kun kanaan kan dhaabbatuuti. Boru seeneetiin hiriingi hin taa'u ture. Erga qoqqobbiin kun buusame booda immoo kaleessa koongiresii irratti koongiresiin koreen dhimma alaa hiriingi hin taa'u ture. Hiriingi boru taa'amuudhaaf deemamu keessattuu ka seeneetii irratti taa'amuudhaaf deemamu kana isa namni pirisaayid godhu yookaan namni akka jajiitti yookaan geggeessaan waltajjii sanaa nama amma sa'aa muraasa dura ibsa waraanni naannoo Tigraay ta'e waraana osoo hin taane itti yaadamee itti qophaahamee duguggaa sanyii adeemsisuudhaaf crime against humanity crimeewwan yakka akka idil addunyaatti crime against humanity jedhamanii beekaman war crime wantoota constitute godhantu haappiin godhamee jira. Statementii san dhaxxanii dubbisuu dandeettu. Tiyuutii qofa odoon ta'in seenaatar Mendes kan godhe tiyuutii san jalatti artiklii barreeffamee jira. Artiklii san irratti keessattuu artiklii representative George Max jedhamu namna kanaan ka barreeffame artiklii sana keessatti wantoonni taa'anii jiran Abiyyi fi aangaa'ota biyya sana jiran qopheessaa jiru. Waan qopheessaaraniif qabanii akkanatti dhiisaa hin jiranii. Kanaaf namicha kana waliin deemuu qaamonni hin barbaanne daddafaatii dittaachuuf godhaa ka jedhaa jiru. Dhumarratti Itoophiyaan lammii miiliyoona 115 ol biyya qabduudha. Ameerikaan Itoophiyaan akkanumatti akka qilleensa rabbitti nooftuu fi akka biyyoota biroo irratti callisaa laalaa turte sanatti biyyoota miiliyoona 20 nama qabanii fi miiliyoona 10 biyyoota qabanii fi miiliyoona 110 biyyi qabdu qixxee hin laalamtu. Itoophiyaarraa istiraatejikali lookeeshinii sanarraa dhimma siyaasaa isaan qabanitu jirallee kiraayisiin naannoo sanitti uumamus addunyaadhaaf kiraayisii guddaa waan ta'eef namichi kun kophaa isaatti akka fedhe akka naannoo sana godhu ittiin dhiisan argite. Rakkoo naannoo Tigraayitti uumameef arra qofa ambulaansiin Ameerikaan USAID fideeti naannoo Tigraay kenne ambulaansi 30 implikeeshiniin ta'iinsa lola Tigraay ta'ee sun dhimma Itoophiyaa qofa oduun ta'in humanitarian kiraayisiin naannoo sanatti uumamu Ameerikaas Awurooppaas ni laallata. Ameerikaan immoo Awurooppaas wajjin mari'ataa jiranii biyyoota naannoo jiran akka United Arab Emirates fi Saudi Arabia wajjinis mariirra jiranii kun hundi walitti qabamee Abiyyiidhaaf qileetu qophaa'aa jira.
namoonni qilee kana wajjin seenaa biyyi wajjin jirtan jettani qileedhaaf qophaa'a kun kaaftan dafaaf baraaraa kan jedhuun xumura Dajane. Haa ta'u Zaak asirratti wanta dabalu tokko akkuma ganama akka biyya kanaatti jechaadha. Dr. Awwalaloo fi Dr. Henook Gabbisaa wajjin yeroo mari'annu waamichi isaan godhatu jira. Yeroo ammaa kanatti Abiyyi Ahmad akkaataan itti deemaa jiru kun yoo fooyyeffachuu baate biyyi suni gara diigamuu, gara bittinnaa'uu, gara qileetti deemaa jirti. Yeroo kanatti uummanni biyyattii sanaa keessattuu sabaaf sablammoon akkasumas keessumaa uummanni Oromoo wanti biyyattiin kun karratti hin kufne waan isarraa barbaachisu of eeggannoo godhu waan isarraa barbaachisu hojjechuu akka irra jirudha waamicha kan godhani. Egaa kanumaan raawwannee yeroo gabaabduu keessatti immoo afaan Amaaraatiin warra afaan Oromoo hin dandeenye walitti deebina. Waan nu wajjin turtaniif hedduu galatooma. Yeroo gabaabaa booda deebinee wal argina. Qophiin OMN biroo itti fufu nagaan nu tura.